Injifannoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo Konyaa Gujii Bahaa Cibraa Odaa Doolaa guyyaa kana galmeesse kana fakkaata. Uummanni Oromoo yeroo inni gammachuu isaa akkasitti ibsatu jechuudha. Injifannoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo galmeesse kana fakkaata jechuudha. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo Konyaa Gujii Bahaa Cibraa Odaa Doolaa guyyaa kana galmeesse kana fakkaata. Uummanni Oromoo yeroo inni gammachuu isaa akkasitti ibsatu jechuudha. Injifannoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo galmeesse kana fakkaata jechuudha.